Helen Adams Keller jedhamti. Akka lakkoofsa addunyaatti bara 1880 kaaba Ameerikaatti dhalatte. Gaafa dhalattuu fayyaa guutuu qabdi turte. Dhalattee ji'a 18ffaa isheetti daa'imman umurii isheen walqixa jiran caalaa dammaqinsa sammuu kan qabduuf waan argiteef dhageessi fakkeessitee hojjechuun ajaa'ibsiifamte turte. Fayyaa guutuu isheen ittiin dhalatte garuu waggoota 2 caalaa ishee waliin turuu hin dandeenye. Umurii waggaa 2tti dhukkuba balaafamaa tokkoon qabamtee akka malee dhukkubsachuu eegalte. Maatiin ishees bakka furmaanni argamuu mala jedhame mara waliin ga'an. Bakka hedduutti yaalchisan. Dhumarratti garuu dhibee hamaa qaroo ija isheef dhageettii gurra ishee jalaa saame sanarraa fayyuu akka isheen hin dandeenye mirkanaa'e. Sun isheefis ta'e maatii isheef gadda guddaa ture. Addunyaa haaraa isheen keessa seente akka salphaatti kan itti baramu hin turre. Al tokkotti dandeettii arguuf dhaga'uu ofii dhabuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee haala rakkisaa ishee mudatetti madaqxee waliin jiraachuu malee fala akka hin qabne kan hubatte Helen Keller jireenya ishee daran fooyya'aa taasisuuf yaalii guddaa taasisuu eegalte. Yaalii taasisteenis ofitti amanamummaa guddaa gonfatte. Obboleettii ishee waliin hanqaaquu gogorrii barbaaduuf manaa ba'anii gaafa argatan akka inni hin cabneef ani of eeggadhee baachuu wayyattiin jetti turte. Guddachaa yommuu dhuftu garuu suuta qofummaa fi miirri gaarii hin taane ishee dhiphisuutti fufe. Keessumaa namoonni naannoo ishee jiran ishee hubachuu dhabuun akka malee ishee gaddisiisa ture. Quba ishee hidhii namootaarra keessee dubbii isaanii tilmaamuu yaaltus ittiin milkoofne. Yaaddoon maatii ishee yeroo hundumaa akkamitti akka mucaa isaanii daa'imummaan rakkoo hamaa keessa buutee akka gargaaran ture. Jiraattota baadiyyaati. Achitti immoo mucaa akkanaa barsiisuu hin danda'an. Dhiphina guddaa ture sun isaaniif.